Hello and welcome to Principles of Economics once again. This is chapter 2, the theory of demand and the supply, video 5. Then today we are going to see the chapter 2, the theory of demand and supply. Bartoota nagaa keessanii har'a barnoota economicsii yookaan immoo barnoota dinagdee boqonnaa lama theory of demand or theory of supply waan jedhamu laallaa. Theory of demand and the theory of supply jechuun bittoota fi gurgurtoota. Bittootaaf gurgurtoota. Maqaan koo akkuma argitan kana kan hojjedhu baankii biyyoolessaa kutaa qorannoo irraa akkasumas dipaartimentii adda addaati fi kolleejjoota Finfinnee keessa jiran kan adda addaatti akkasumas immoo pilaatfoormaa onlaayinii tokko irratti barsiisadha. Har'a kan isin dhiyeessu afaan Ingiliffaa fi afaan Oromootiin. Kanaaf akka kana gadiitti isiniif dhiyeessa. Kaayyoon chaaptarii kanaa inni tokko konseptiin dimaandii jedhu maal jechuudha. Akkasumas immoo faaktaroota isa akka dabalu yookaan akka hir'atu godhan. Factors that affecting it, that means to increase or to decrease. Kan biraa supply side markets or warroota dhiyeessitoota gabaaf warra dhiyeessanii fi warroota immoo dhiyeessitoota affect godhan warroota akka dhiyeessitoonni dabalan yookaan akka hir'isan kan godhan. The supply side of markets, the determinants of the supply. Kan biraa understand how the market reach equilibrium conditions. Marketiin akkamitti wal qixxaata. Dhiyeessitoonni fi bittoonni yookaan fayyadamtoonni yoom wal qixxaatu akkamitti wal qixxaatu. Kana jechuun gabaa keessatti warri gurguruu fi warri bitan qixxee yoo ta'an bakka sanitti market equilibrium jedhama. Kun hoggam akkas ta'uu danda'a. Yoo marketiin equilibriumii ta'e yookaan wal qixxaate wantoonni bituudha kan hundumtuu bitanii galu warroonni gurguranis hundasaa gurguranii galu. The possible factors that could cause change in equilibrium. Equilibriumii kana maaltu jijjiiruu danda'a? Maaltu akka inni wal hin qixxaanne isa gochuu danda'a? Kanas ilaallaa. Kana biraa explain the elasticity of demand and supply. Elasticity wanna jedhamu ilaallaa. Elasticity kun elasticity of demand, elasticity of the supply, elasticity of income. Wanta akkasii jira ilaalla. Elasticity kun or responsiveness waan jedhamudha. Elasticity jechuun responsiveness. Fakkeenyaaf yoo pricing dabale namoonni hin bitumoo irraa deemu, itti deemumoo irraa deemu kan jedhan itti ilaaludha. Theory of the demands. Demand and the one similar demand in if one jedhamu similar or difference. Or malif, why cannot we purchase all that we need or we desire to have? Malif waan barbaannu hunda bituu dinna. Maaltu nu dhooqa? Waan barbaannu hunda fakkeenyaaf namni tokko konkolaataa barbaada, mana barbaada, lafa barbaada. Bituu barbaada. Maaltu isa dhoowwareen bitu? Or maaltu nu dhooqa?
Tan biraa, can we say that with decreasing in the price of the commodity, consumer normally buy more of it or why? Fakkeenyaaf piraayisiin wantoota yookaan piroodaaktii adda addaa yoo gara malee gadi bu'aatii deeme namoonni baay'ee bitu moo hin bitan? Maaliif baay'ee bituu? Piraayisiin yoo gadi bu'e maa baay'ee bituu didu? Or yoo bitan immoo maaliif bitu? Kana definis hawaasaa lafa keenyaa jechuudha. Explain why demand curves always slope downward from the left to the right. Demand curviin yookaan graafiin demand curve jedhamu kan piraayisiidhaa fi y axis x axis gubbaarratti downward all the time downwardidha yookaan gubbaa gara gadiitti gadi dhunnulli isaa. Maaliif akkas ta'uu danda'e? Maaliif dalga ta'uu dide? Yookaan immoo maaliif raawwatee ta'uu dide? Rakkoon isaa maali? Gara bitaatii gara mirgaatiitti gadi deema waan ta'eef fakkeenyaaf kun giraafii amma asirratti argitan kun gubbaarra gara gadaanutti gad deema giraafisaa. Kun maaliif ta'e? Are there any exception to this? Warroonni akkana hin taane yoo jira. Fakkeenyaaf kana jechuun maal jechuudha? Dimaandi karviin kun piraayisiidhaa fi dimaandii yookaan gatii wantootaatii fi bittoota lamaan isaanii yookaan ilaalloo yoo gatii wantootaa ol dabale gatiin bittoonni immoo hin hir'ata. Yoo gatii wantootaa immoo xiqqaate bittoonni immoo hin dabala. Maaliif hammi isaan birrii qaban yoo jalaa bakka san ga'uu baate hin bitanii jechuudha. Kanaafuu hin hir'ata. Are there any exception to this? Exceptioniin jira kanarra. Yoo piraayisiin dabale dimaandiin kan dabalu jechuudha. Gatii wantootaa yoo dabale bittoonnis hin dabala. Tan akkanaa jira moo hin jiru? Jira ilaalla maal fa'aarratti akkas ta'uu akka danda'u. Kan biraa theory of demand. Demand is one of the forces determine price. Demand jechuun yookaan immoo fayyadamtoonni piraayisii determaayinii godhu. Yoo fayyadamtoonni baay'ate piraayisiin maal ta'a? Yoo fayyadamtoonni xiqqaate piraayisiin maal ta'a? Gatii wantootaa akkam ta'a? Kan jedhu dimaandiin kan affeektii godhu. The theory of demand is related to the economic activity of the consumer consumption. Kanaaf theory of the demand wanti jedhamu kun maaliif walitti dhufaa? Aktiviitota yookaan aktiviitota konsumerii kan fayyadamtoota konsepshinii yookaan konsuumii gochuu nyaachuu walitti dhufa. Hence, the purpose of the theory of the demand is to determine the various factors that affect the demand. Kanaaf jecha dimaandii affeektii warroota godhan akka laalluuf theory'n kun fayyada jechuudha. In our day-to-day life, we use the word demand in loose sense to mean desire of person to purchase a commodity or service. Oolmaa guyyaatti kan jireenya guyyaan jiraannu keessatti wantoonni dimaandii jedhamu kun fedha namoonni waa bituudhaa qaban yookaan fedha namoonni sarvisii tajaajila bituudhaa qaban. Kun ikoonomiksii keessatti akkanatti hin ibsamu. Kanaaf demand akkamitti ibsama? In economics it has specific meaning. Specific meaning qaba dhaabbata which is different from what we use in our day-to-day activities. Maal jechuudha? Demand is not just the desire to buy a good. Demand jechuun fedha namoonni waa bituudhaa qaban miti. Kanaafuu maal jechuudha? Maal ta'uu qaba? It requires both willingness and ability to pay. Fedha bichaan waa bitaadhaas hin jechisiisu. Gaafataadhaas jechisiisa malee. Kanaaf maal barbaachisaa? Tokko fedha qabaachuu qabdaa. Lammaffaa immoo dandeettii waan san kaffaltee bituu qabaachuu qabda. That is ability to pay and the willingness. Fedha kan desire without purchasing power.
is not demand. Fedhi namoonni qaban osoo dandeettii waa kaffaluu hin qabaatiin dimaandii nama jechisiisu yookaan bitaadhaan hin jechisiisu. And the ability without willingness also is not demand. Dandeettiin osoo fedhan qabaatinis kun bitaadha jechuun qabaatu. Sababni isaa fedhii waan hin qabneef hin bitu jechuudha. Kabira, the true demand exists. Demand is not just desire to buy goods, it requires both willingness, desire without purchase. True demand exists only when desire is backed by the purchasing power. Bitaa dhugaadha. Dhugaadhaan nama waa bitu bitaadha kan jedhamu yoominni fedha yoo dandeettii waa kaffaluu qabaate qofa. Yoo hin kaffalle dimaand jechuu hin danda'amu. Yoo fedhii hin qabaanne dimaand jechuu hin danda'amu. Fedhii waan san bituu fi waan san kaffaluu danda'uutitu dimaand nama jechisiisaa jechuudha ikoonomiksii keessatti. Specifically, demand is different quantity of goods or service consumer is willing able to buy at various price in a market during a given time, assuming other factors remain unchanged such as purpose. Kana jechuun namoonni tokko bitaadha kan jedhamu nama fedhii qabuu fi nama waa dandeettii waa kaffaluu qabu. Wantoonni kaan garuu akka jiranitti ta'a jechuudha. Odoo wantoota kaan hin tuqin. Ceteris paribus jechuun want other remain constant yookaan immoo waan kaan dhaabbataa hin tuttuqamu jechuudha wantoonni kaan gaa waa'ee dimaandii kana haasofna. The quantity demanded of the particular commodity depend on price of that commodity. Hammi ati bituu dandeechu yookaan hammi ati bituudhaa fedha qabdu sun maalirratti hundaa'a? Piraayisii yookaan gatii isaati irratti hundaa'a. 50 yoo bitte 50 waan bittu ta'e piraayisii isaa beektee piraayisii isaa san irratti hundaa'a. Piraayisii isaa yoo xiqqaa ta'e 50 bittaa. Yoo sitti baay'ate garuu takka bitta. Kanaafuu kanarratti hundaa'a jechuudha piraayisii irratti. Seera dimaandii yookaan seera bittootaa. Seera bittootaa, the law of demand. The law of demand states that ceteris paribus, the quantity demanded of the commodity varies inversely with its price. When price rise, demand fail. When price fail, demand rise. Kun jenna seerri the law of demand waan jedhamu kun seerri kun maal jedhaa? Piraayisiin fi quantity demandiin faallaa waliitiidha. Yoo piraayisiin dabale bittoonni hin hir'atu. Yoo piraayisiin gatiin dabale bittoonni hin hir'atu. Yoo gatiin hir'ate bittoonni immoo ni dabalu. Sababiin isaa dandeettii isaan bituu danda'antu murteessaa jechuudha. Maal jechuudha? Namni tokko yoo namoonni baay'een isaanii gatiin birriin isaan qaban 200 yoo ta'e yoo gatiiwwan isaan bituu barbaadan sunii 150 ta'e hundi isaanii hin bituu. Dimaandiin hin dabala. Piraayisiin gadi waan bu'eef hin dabala jechuudha. Yoo gatiin isaan birriin isaan qaban 200 ta'ee piraayisiin immoo 300 gatiin immoo 300 ta'e hundi isaaniitu hin bitan jechuudha. Namoota 300 qabutu bita. Kanaaf warroonni kun faalladha jechuudha waliif. Maaliif maaltu? Piraayisiinii fi dimaandiin. Piraayis gatii wantootaati fi warroonni waa bitan waliif oppoziitiidha yookaan immoo they are opposite of each other, reciprocal of each other, or they are inverse relatedidha jechuudha. Tokko dabale tokko hir'ata jechuudha. Kun beekamu fakkeenyaaf namoonni waa bituu yoo dhaqan gatii isaa gaafatanii yoo piraayisiin isaa yookaan gatiin isaa ol dabale namni wanna san bitu warra dandeettii qabu bichaa waan ta'eef warri dandeettii hin qabne warri qarshiin isaan qaban achi hin geenye hin dhiisu jechuudha. Sababa saniitiif dimaandiin hin qannas hin hir'ata jechuudha.
yoommoo piraayisii wantoota baay'ee gadi bu'e namoonni hundi isaaniitu dandeettii godhatu jechuudha. Birriin isaan harkaan qaban sun bituu waan danda'uuf. Seerri kun the law of the demand jedhama. The law of demand states that ceteris paribus the quantity demanded of the commodity varies inversely with its price. When price rise, demand fail. When price fails, demand rise. This is the opposite. Demand schedule yookaan teebilii, demand curve yookaan giraafii, demand function yookaan fankishinoota relationship warra argisiisan maatimaatikaali jechuudha. Seera herreegaatiin hoggaate jechuun walitti dhufeenya wantoota wajjin qaban akkasitti jechinaa jechuudha. The relationship between price and the quantity demanded can be shown using A. Demand schedule or table, B. Demand curve or graph, demand equation or mathematical form. Demand equation is equal to the function of price. Demand fi pricing relationship isaanii seera equationiitiin akkanatti argisiifamaa jechuudha. Demanding it is the function of the price. Kana jechuun maal jechuudha? Pricing demandii affectii godha yookaan akka inni demandiin akka dabalu, bittoonni akka dabalu yookaan bittoonni akka irratti waan godhu eenyu piraayisidha jechuudha. Rileeshinshippii karaa sadeen kanaan argisiisna yookaan giraafiidhaan yookaan teebiliidhaan yookaan immoo seera herreegaatiin jechuudha. Demand schedule or tabling. The demand schedule shows relationship between the price and the quantity demanded in the table form. Individual demand schedule listed how much of the commodity a single consumer buy at different price. Kun an individual demand scheduling kun maal argisiisa? Commodity single consumeriin at different price hammam akka isaan bitan kan argisiisudha jechuudha. Kanaaf combinationii A, B, C, D, E price per kilogram 5 for A, for B, for C, for D, for E quantity demanded per week yookaan quantity hammamitti barbaadamaa gaafa piraayisii 5 ta'e 5, gaafa piraayisiin 4 ta'e 7, gaafa piraayisii 3 ta'e 9, gaafa piraayisiin 2 ta'e 11, gaafa piraayisiin 1 ta'e 13tu barbaachisaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Hammuma piraayisii wantootaa xiqqaachaa deemu bittoonni dabalaa deemaa jechuudha. Kun individual household demand for orange per week. Individuality. Namoota tokko isaanii namoota dhuunfaa. Kun walitti hidhamee maal ta'a? Gabaa ta'a yookaan market. Demand curve. Demand curve is a graphical representation of the relationship between different quantities of the commodities demanded by individual at different price per time periods. Kana demand curve jechuun immoo giraafiidhaan argisiisuu jechuudha. Kun price irraa olee priceii yookaan y-axisii priceii, x-axisii immoo quantity demandii keeyyichiisna it is downward slopeidha. Nulli isaa daawuniidha gadi. Kana ammaa maaliif akkas ta'e piraayisii yoo dabale demandii waan hir'isuuf yoo piraayisiin hir'ate demandii waan dabaluuf oppositii walii ta'uu isaanii argisiisa. Individual demand curve. As you know from the above demand curve, as price decreases, quantity demand increases and vice versa. Kanaafuu akkas ta'a jechuudha. Demand equation mathematical form immoo demand function is a mathematical relationship between price and the quantity demanded are all other things remain the same. Warroonni kaan the same ta'anii raawwatanii demand function irraan akkamitti walitti dhufeenya isaanii akkamitti argisiisna yoo price fi quantity demanded in the form of functional form. Typical demand function is given by quantity demand function price jechuudha. Yookaan pricing akka inni dabalu akka inni irratti waan godhu relationship isaanii akkamii? If price increase, quantity demand decrease. If price decrease, quantity demand increase. Where quantity is quantity demanded in the previous price of the commodity, in our case, price of the orange jechuudha. Example, let the demand function be quantity is equal to A plus B times price. Kana jechuun maal jechuudha? A interceptiidha. Bakka intersectionii walitti uumanitti B'n slopeidha. P'n immoo variableidha.
Kanaaf sloppiin kun immoo maal argisiisa? B'n how the y-axis is affected or y is affected argisiisa karaa x. Demand function B akkamitti calculate goona? The change of quantity over the change of pricing moving from point A akka gara olaanoo argitanitti A irraa gara B'tti hoggaa deemu teebilii kana keessatti maal argatu? A irraa gara B'tti deeme jechuun 5 irraa gara 7 waan dhufeef 7 hir'isuu 5 over 4 hir'isuu 5 negatiiva 2 jechuudha. B is the slope of the demand curve. Kanaafuu slopeen isaa maal jechuudha? Negatiivii 2 jechuudha. Demand curve maaliif negatiivii ta'a? Slopeen isaa pricing fi quantity demand opposite yookaan immoo faallaa walii waan ta'aniif isa argisiisuuf negatiivii waan ta'u. Waggaa pricing dabalu demand hir'ata jechuudha argisiisuuf. Quantity is equal to quantity demand is equal to A minus 2P jechuudha. Kanaafuu minus 2P jechuun akka isaan oppositii ta'an yookaan immoo faallaa akka isaan ta'an argisiisa jechuudha. Kanaaf substitute bakka A yookaan B hoggaa goone gatii A argachuu dandeenya jechuudha. Gatiin A meeqadha? 15. Therefore 15 minus 2P is the demand function for orange in the above numerical example. Kanaafuu demand function in orange asii olii sun 15 hir'isuu 2P ta'a jechuudha. This is demand function for orange. Market demand. The market demand schedule curves or function is derived by horizontal adding the quantity demanded for the product by all buyer at each price. Bayeroota kana hunda isaanii gaafa walitti daane yookaan namoonni dhuunfaa namoonni adda addaa biyyoota adda addaati bakka adda addaati yoo gabaa deeman gara gabaatitti yoo deeman waliin qabatti namoonni dhuunfaa sun maal jedhamu? Market demand jedhamu yookaan bittoota jedhamu. Dura garuu namoota dhuunfaa bitaa tokko, nama bitaa 2, nama bitaa 3 gabaa deemee kondishiniin bakka tokkotti gabayaa jedhama jechuudha yookaan bittoota jennaan. This individual in the market demand for commodity. Individualonni warroonni dhuunfaa consumer 1, consumer 2, consumer 3. Price 8 irratti consumer 1 maal bitee hammam bitee walitti daanee tootaalii isaanii market demand meeqa akka ta'e dhida'uu dandeenya jechuudha. 3 fi 5 consumer 1 3 yookaan immoo duraa irratti 0dha. Lammaffaa consumer 1 at pricing 5 gaafa ta'e meeqa bitaa? 3 quantity meeqa bitaa? 5 quantity meeqa bitaa? 1 walitti 9 ta'u tootaalii gabaa kana keessa namoota manaati jira yookaan bittoota kanatu jira jechuudha. Market demand. The following graph depict market demand curve as graafidhaan immoo kanatti argisiisa. Fakkeenyaaf pricing 3 gaafa ta'e quantity demandiin yookaan bitaan 5 pricing gaafa 3 ta'e ammas bitaa 7 ammas price same demand kana totally market meeqa at price 3 market demand yookaan immoo gabaan nama 14 jechuudha yookaan immoo meeshaa hammanaatiif barbaadamaa jedhama. Individual in the market demand curve. Suppose the individual demand function of the product is given by kanaan handhuufati kuni price is equal to 10 minus quantity over 2 and there are about identical buyer in the market. Warroonni wal fakkaatan bittoonni nama 100 jiru. Functioning immoo kana jira. Kanaaf maal goona? Then market demand function akkamitti derive goona? Market demand function is equal to 10 minus Q over 2 is equal to Q over 2 is equal to 10 minus price or price garasitti yoo price kana garanatti fudhannee quantity over 2 kana immoo kophaatti yoo isa dhiisne quantity qixxee ta'a 20 risuu 2P or price jechuudha. Kun akkamitti hojjetamuu danda'ama? Dura price is equal to 10 minus quantity over 2 miti.
maal goona quantity over 2 gara price taasisuu gaafa fudhatte quantity over 2 plus price qixxee ta'a 10 ta'a. Kanaaf quantity over 2 dhiisuudhaaf kophaatti dhiisuudhaaf quantity over 2 wal qixa ta'a 10 hir'isuu price ta'a. Amma immoo quantity kophaatti hambisuudhaaf maal goona 2 yookaan 2 baay'isuu 10 2 baay'isuu p jennaan 20 baay'isuu 20 hir'isuu 2 p ta'a jechuudha. Amma immoo market deemna immoo maaliif individual and market demand curveedhaan nu argisiisaa jirru example kanaaf gaafa gara markeetii deemnu immoo individual meeqa 20 individual demand functioning 20 minus 2p dha. Kana identical binary kanaan gaafa baay'isne kun function of market functioning keenya the market demand functioning keenya 2000 hir'isuu 200 price ta'a jechuudha. Kan itti aanu immoo determinants of the demand. Demand kana maaltu akka dabalu godha yookaan maaltu akka hir'atu godha kun determinants of the demand jedhama. The demand for product is influenced by many factors. Faaktaroota adda addaa wantoota adda addaatitu demand of product warroota waa bitan waa barbaadan bitan gabaa kana akka isaan bitan baay'ee akka bitan yookaan immoo akka siruma hin binne kan godhu waan baay'ee jira. Kana keessaa tokko gatii wantootaa or price of the product dha. Gatii wantootaa yoo dabale akkuma kanaan dura jenne bittoonni yookaan immoo gabaan waan san bitu hin hir'ata. Yoo gatii wantootaa hir'ate immoo bittoonni yookaan gabaan maal godhaa wanta san ni bita. Maaliif akkas godhaa gaafa piraayisiin wantootaa yookaan gatii wantootaa gadi bu'e warroota inkaamii xixiqqaa qaban sanis of keessa oolcha waan ta'eef isaanis bituu danda'u jechuudha. Dandeettii horatu jechuudha piraayisiin gaafa gadi bu'e. Maaliif demand akkuma kanaan dura jennetti nama fedhii qabuu fi nama dandeettii waa bituu qabu yookaan birii kaffaluu danda'udha. Kana ta'uu baannaan demand hin jedhamu. Zim jedhanii warroota namoota fedha qabu bitaa kan hin taane gaafataadha jechuudha. Tan biraa immoo taste or preference of the consumer is another factor. Taste or preference of the consumer jechuun maal jechuudha? Filannoo jechuudha. Filannoo waan isin barbaaddu waan ati barbaaddu bituudhaan ati barbaaddu yoo waan ati barbaaddu preferaansii kee yoo kan dabalu ta'e dimaandii waan sanii hin dabalaa dimaandiin akka dabalu ta'a yoo preferaansii kee immoo isa hin taane isarraa hin irra ta'a jechuudha. Income of the consumer galii kee galiin namoota waa bitanii yoo dabale bittoonni ni dabala. If income of the consumer increase, the demand for the product increase. That is going with the capacity of income of that individual. Price or related goods. Wantoonni related goods jedhaman kuni warroota wal bakka bu'an yookaan warroota wal malee nyaatamuu hin dandeenye yookaan consume ta'uu hin dandeenye ittiin hojjetamuu hin dandeenye. Kuni price or related good jedhama. Maaltu ta'aree sababa kanaatiin ilaalla gara gadaanutti. Tan biraa consumer expectation of income and the price. Warroonni nyaattonni yookaan fayyadamtoonni kun expectation isaa fuulduratti qaban tilmaamni isaa fuulduratti qaban inkaamidhaa piraayisii irratti akka dimaandii dabaluu fi akka hir'atu godha. Akkamitti akkas gochuu danda'a? Fakkeenyaaf inkaamiin kiyya fuulduratti hin guddata jedhee yoo hawwe namni tokko har'a hin nyaata hin bita akka barbaadetti baay'een dabala jechuudha dimaandiin isaa. Yoo inkaamiin kiyya hin hir'ata jedhe immoo har'umaa jammaree ta'ee hir'ata dimaandiin hir'isaa jechuudha. Piraayisii fuulduratti yookaan gatii wantootaa fuulduratti hin dabala dimaandiin har'a hin dabala. Bittoonni har'a hin bitu. Bakka fakkeenyaaf yeroo ayyaanaa wantoota namni baay'ee bita. Maaliif ayyaanni jala waggaa ga'e waan baay'ee bita. Maaliif gaafa piraayisii ayyaanni jala ga'e fakkeenyaaf ayyaana irreechaa gaafa ga'u wayyaan aadaa gatiin isaa baay'ee ol ka'a. Namoonni bitanis baay'ee baay'atu. Kun demand is increase because of expectation of that individual. Gaafa ayyaana irreechaa gaafa ga'e
baay'ee kana darbaa dabala waan har'uma dabala jechuudha namoonni yookaan bittoonni har'uma dabala. Inkaamiin kee fuulduratti hin dabala jettees har'a waan barbaadde bittaa hin dabala jechuudha. Inkaamiin kiyya fuulduratti yookaan gatiin waan inni argatu galiin kiyya hin hir'ata jette immoo hin xiqqeessita jechuudha hin bittu. Kanaaf fayyadamtoonni hin hir'atu jechuudha. Tan biraa number of buyers in the market dha. Number of buyers in the market jechuun maal jechuudha? Baay'ina namoota bitanii jechuudha. Bittoota. Bittoonni yoo baay'ate dimaandiin hin dabala. Bittoonni yoo xiqqaate bakka hin hir'ata jechuudha. Kun direct related. Kan biraa determinants of the demand when we state the law of the demand we keep all factors remain constant except the price of the goods. Price of the good malee kaan konstaantii goona seera bittoota kana keessatti the law of the demand kan jedhu kana irratti piraayisii bichaa hin dabala piraayisiin hin hir'isna hin dabaluu dandeenya. Sababa saniitiin quantity dimaandiin keenya yookaan bittoonni keenya yoo nuyi piraayisii dabalee hin hir'atu yoo nuyi piraayisii hir'isne immoo hin dabalu. Waan kaan garuu konstaantii goona jechuudha. Dhaabbata hin daballus hin hir'isnu sana biraan turre. Yoo isa turre maal ta'a seerri kun hin hojjetu gaafas. Fakkeenyaaf yoo piraayisiin dabale piraayisii wantootaa yoo dabale dimaandiin maal ta'a? Yoo wantoonni kaan tuqamuu baate konstaantii ta'e dimaandiin hir'ata. Garuu wantoonni kaan yoo dabaluu danda'a. Fakkeenyaaf if price increase incomes yookaan immoo galiin namoota bittootaa yoo dabale piraayisiin yoo dabales dimaandiin isinuma dabala. Maaliif gatiin dabale? Kanaaf seera kana the law of demand jechuun waan hin danda'amneef wantoota kaan remain constant jenna yookaan ceteris paribus jenneet seera kana odeessina jechuudha. A change in any of the above listed factor except the price of good will change the demand. Demandii change ta'a jechuudha sababa kanaatiin. Except price. Kan biraa while the change in the price other factor remain constant while bring the change the quantity demand. Constant yoo ta'u baate waan biraa keessa waan ta'uuf constant goona jechuudha. It should be constant. A change in demand will shift the demand curve from its original location. Demandin hoggaa jijjiirame original curve ni jijjiirama. For this reason those factors listed above other than price. Pricing shifting godhu. Garuu warroonni kaan maal godhu? Demand shiftii waan godhaniif maal jedhamu? Demand shifter jedhamu. Warra shiftii godhan warra bakka sanii buqqisanii gara biraatti dabarsan. Yookaan gara fuulduraatti dimaandiin akka dabalu godhu yookaan keessatti akka dimaandiin hir'atu godhu jechuudha. Akka piraayisiitii miti. Piraayisiin maal godhaa? Yookaan ol bahaa yookaan gadi bu'aa ofirra muuvimentii godha malee dimaandii wajjin hoggaa ilaaltu dimaandii boodarraa hin kaasu yookaan fuulduratti yookaan duubatti karbii isaa san hin kaasu jechuudha. Change in own price is only movement along the same demand curve irratti. Bakka piraayisiin yoo ofii hin dabalu yookaan hir'atu ta'e immoo ofumarra zoora malee ofumarra gadi deema yookaan ol ba'a. Giraafii irra oliif gad deema malee giraafii isa fuulduratti duubatti hin jiru. Giraafii kanarratti maal laallaa? Giraafii kanarratti maal laaltanii? When the demand increase, demandin hoggaa dabalu, demand curve shift outward kan D1tti ol siqee jechuudha. D0 kanarraa. Demand duwwaarraa gara demand D1tti siqee jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Demand shift outward jedhama. Yookaan keessaa alatti bahee jechuudha. Maal jechuudha? Bittoonni dabalee jechuudha. Akkana. While decreasing demand shift demand curve downward or inward jedhama. Keessattas dabala. Demand D0 irraa ka'eet D2 irraa ka'ee gara D2tti kan lamaatitti hin hir'ate jechuudha dimaandiin. Quantity dimaandiin hir'ate. Sababa maaliitiif yookaan sababa inkaam isaanii xiqqaachuu danda'a. Yookaan immoo sababa adda addaatiin yookaan ekspektii gochuu danda'u fuulduratti hin hir'ata. Piraayisii waan hir'atuuf har'a hin binnoodhanii eeggachuu danda'u. Yoo kana kanaan akkana ta'uu danda'a jechuudha wantoonni kun. This is demand shifter warra jedhamani. Piraayisii bichaa yoo ta'e garuu dimaandii shifting godhu. Giraafuma tokkicha irratti ol yookaan gadi deema. Kanaaf it is not demand shifter jedhamu piraayisiin kan gadi. Kan biraa while the demand increase, demand curve shift outward kan D1tti ol siqee jechuudha. D0 kanarraa. Demand D1tti ol siqee jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Demand shift outward or inward jedhama. Keessattas dabala. Demand D0 irraa ka'eet D2 irraa ka'ee gara D2tti kan lamaatitti hin hir'ate jechuudha dimaandiin. Quantity dimaandiin hir'ate. Sababa maaliitiif yookaan sababa inkaam isaanii xiqqaachuu danda'a. Yookaan
How each factor affect demand? Faktoroonni kun hundi isaa yookaan wantoonni kun akkamitti kana hubuu danda'u kan affect godhu amma preference yookaan mirchaa yookaan filannoon keenya akkamitti gochuu danda'a? When the taste of the consumer change in favor of good gudii tokkoof jecha hanjijjiiramu ta'e teestiin keenya fedha nu qabnu fakkeenyaaf kompiitararraa gara silkiitti fedha keenya yoo deemu ta'e dimaandiin hin dabala jechuudha gara nuyi fedha qabnu sanitti. Fakkeenyaaf kompiitararra silkii ismaartii silkiin hawayyaa yoo hin jedhee ani isaanaan filadhu ta'e yookaan isa barbaadu yoo ta'e dimaandiin kiyya silkii hin dabala. Kan kompiitaraa immoo hin hir'ata jechuudha. Akkanatti affeektii godha jechuudha. Teestiin yookaan immoo filannoon keenyaa fi preferensiin nuyi preferii goonu kan nuyi filannu. Income of the consumer. Income of the consumer akkamitti affeektii gochuu danda'a? Dimaandii akkamitti affeektii godha yookaan immoo bittoota akkamitti fayyadamtoota akkamitti affeektii godha inkaamiin? Yoo inkaamiin fayyadamtoota dabale bittoonni yookaan fayyadamtoonni wantoota bituudhaaf hin dabalu. Yoo inkaamiin hir'ate immoo dimaandiin hin hir'ata. Kana bichaa miti. Wantoonni nu binnu bakka lamatti qoodama. Normal goods and inferior goods jedhama. Warri normal good jedhamu warra quality yookaan immoo qulqullina guddaa warra qaban yookaan nama xiraatii qaban. Inferior good warra jedhaman immoo warra gadaanaa warra quality'n isaanii yookaan qulqullinni isaanii gadi bu'aa warra ta'e. Kanarratti income of the consumer maal godhaa? If income of the consumer increase, normal goods for normal good demand increase. For inferior goods demand decrease. Kan akkamitti fudhachuu dandeenya? Fakkeenyaaf karaa nyaataatiin yoo fudhanne normal goods shiroodhaa fi ittoo shiroo yookaan waxii shirootii fi waxii foonii fudhachuu dandeenya. Namni gatiin wannoon inkaamiin isaa dabale namoonni galiin isaanii dabale foonitti deemu gara foon bituutti deemu. Kanaaf shiroo dhiisanii jechuudha. Dimaandii shiroo hir'ate jechuudha. Bittoonni shiroo warra shiroo gurguratan namni irraa bituu hin jiru jechuudha karaa biraatiin. Yoo inkaamiin isaanii gadi bu'e immoo warri normaal gudii gurguratan fakkeenyaaf kan akka waxii foonii warra gurguratan hin gurguratan jechuudha. Dimaandii isaa gadi bu'aa. Inferior gudii warra shiroo gurguran immoo dimaandii isaanii yookaan fayyadamtoonni isaa hin dabalaa jechuudha. Kanaaf goods are classified into categories depending on how changes in income affect their demand. There are normal goods and inferior goods. Normal goods are goods whose demand increase as income increase. Income ammoo dabale dhugaa inni dabalu jechuudha. Inferior goods are those whose demand is inversely related with income. Income dhugaa dabale inversely demand hin hir'ata jechuudha. In general, inferior goods are poor quality goods who is relatively lower price, and the buyer of such goods are expected to shift to better quality goods as their income increase. However, the classification of goods into normal and inferior is subjective. Akka nama dhuunfatitti kun subjectivedha. Yookaan sirratti hundaa'uu danda'a. Ati jechuu dandeechaa normal good yookaan inferior jechuu dandeecha sirratti hundaa'a. And it is usually dependent on socio-economic development of the nation. Biyyoonni gurguddaan fakkeenyaaf biyyoota guddaa keessatti foon inferior gudii ta'uu danda'a. Shiroon immoo normal gudii ta'uu danda'a. Namoonni baay'ee isaanii yoo barbaadan yoo ta'e garas kanaafuu guddina biyya tokkoo irratti hundaa'a wantoonni akkasii kun. Fakkeenyaaf tan akka konkolaataa biyyoota kanatti luxury goods yookaan qinxoot jedhama. Biyya biraatitti garuu simply normal jedhama. Tan akka baasii fakkeenyaaf inferior goods jechuu dandeenya. Taaksiidhaan immoo normal goods jechuu dandeenya. Kanaaf gatiin yookaan mindaan keenya fakkeenya yoo mindaan dabalu ta'e namoonni baasii dhiisanii gara maalitti deemu gara taaksiitti deemu gaafas demand for tax increase
and demand for vast decrease because of income increase. So kanaafuu wantoota akkasii kanaa jechuudha. Tan biraa price of related goods. Related goods kanaan dura akkuma jennetti wantoota wal malee deemuu hin dandeenye yookaan immoo wantoota wal bakka bu'an jennee two goods are said to be related if the change in the price of one good affects the demand for another goods. This is related. Wantoonni akkanaa they are related jedhama. If the change in price of one good, pricing waan tokko yoo jijjiirame demandii kana gudiyaan biraa waan affectii godhata yookaan akka dabalu yookaan akka hir'atu waan godhu yoo ta'e that is related good jedhama. Warroota related walitti ta'an jechuudha. Warra waliin walitti dhufeenya qaban jechuudha. There are two types of related goods. There are substitute and complementary good jedhama. Substitute jechuun warroota bakka wal bu'an jechuudhaaf fakkeenya kan akka substitute jechuun tokko tokko bakka bu'an jedhama. Fakkeenya kan akka shaayitii fi kan akka bunaa, peepsiidhaa fi kookaa-kollaa wantoonni akkasiitu warroota bakka wal bu'an jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka baasiidhaa fi taaksii wal bakka bu'u. Maaliif tokkorraa tokkotti deemuu waan dandeechuuf jechuudha. Depending on its price isaa yoo dabalu ta'e tokkorraa gara tokkotti yoo deemte sanuma argatta. Taaksiidhaanis tiraanspoortii argatta. Taayimii bichaa garaagarummaa qaba. Baasiidhaanis tiraanspoortii sarvisii argatta. Lachaasaa wal bu'aa bakka wal bu'aa jechuudha. Gatiin bunaa yoo dabalu ta'e shaayii yoo dhugde sanuma innis bakka asiyaan si'eessaa. Yookaan immoo peepsiidhaa fi kookaa-kollaas bakka wal bu'aa. Kanaaf substitute good jedhama. Kanaaf maaltu ta'a substitute good irratti when the price of tea increase the demand for coffee increase. Maaliif namni sanirraa garanatti shiftii waan godhuuf because they shift from tea to the coffee at that time. If the price of the tea increase the demand for coffee increase. Or if the demand for the price for the Pepsi-Cola is increased, the demand for Coca-Cola increase. Those are substitute goods. Price of one and the demand for other are directly related. Complementary warri jedhamu immoo warra wal malee socho'uu hin dandeenye jechuudha. On the other hand, those goods which are jointly consumed jechuudha. Wal faana malee warra hin taane jechuudha. For example, car in the fuel or tea in the sugar. Fakkeenyaaf namni tokko kaarii yoo qabaate fiilii qabaachuu qaba. Gatiin konkolaataa yoo dabale gatiin fiilii immoo hin hir'ata. Maaliif namni konkolaataa bituu waan hin dandeenyeef fiilii maal ittiin hojjeta? Yookaan immoo gatiin konkolaataa yoo hir'ate gatii fiilii immoo hin dabala. Namoonni hunduu konkolaataa waan qabaataniif hunduu naafxaa barbaachisu waan ta'eef hin dabalaa jechuudha. Tea in the sugar. Gatiin shaayii yoo dabale gatii sukkaaraa warroonni sukkaara bitan yookaan immoo demand for sugar hin hir'ata. This is complementary good jedhama. If two goods are complementary, then price of one and the demand for another are inversely related jechuudha. Kanneen biraa immoo consumer expectation of income and the price. Namoonni yoo maal godhan expectii yoo godhan fuulduratti piraayisiin akkana ta'a hin dabalaa yookaan hin hir'ataa yoo jedhan. Fakkeenyaaf higher price expectation fuulduratti piraayisiin higherii ta'ee namni eegu tokko har'a maal godhaa dimaandiin yookaan immoo har'a hin bita waan ta'eef dimaandiin dabaleedha. While lower future price immoo fuulduratti piraayisiin hin xiqqaatudha har'a hin bitu. Kanaaf dimaandiin hir'isaa jechuudha. Tan biraa number of buyers in the market. Kun directidha. Since market demand is lower than the sum of the individual demand, an increase in number of buyers will increase the demand, while decreasing number of buyers will decrease the demand. Kuni directidha waan ta'eef hamma bittootaa yoo dabale dimaandiin hin dabalaa jechuudha. Walitti idaanee lafa keenya waan ta'eef maarkeetti. This is the end of today's program. I thank you for your views. Please, if you like, subscribe to my YouTube and share. Next time we will learn elasticity of the demand. YouTube in Kia kana jechuudha.
Galatooma. Kanatti aansuudhaan wanni nuyi barannu elasticity of the demand jennaa. Koomantii adda addaa yoo qabaattan koomantii godhaa. Yoo Ingiliffaan bichaa yaa ta'uttan koomantii godhaa. Yoo afaan Oromootii fi Ingiliffaan akkas wal keessa makaan nu taa'attan koomantii godhaa. Kanaaf galatooma ammaaf galatooma sheerii godhaa. Sabiskiraayibii godhaa akkan itti isin dabalu jechuudha. Kanuma galatooma.